Harki harka ide wal sakalu arabni dhugaadhee waan karaa daldala. Haataa amma viidiyoo kana ilaalaa jirtanii bilbila keessan qofa gargaaramuutiin qindeeffachuu akkamittiin akka dandeessaniin isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti eessayyuu hin deemina. Warroonni Andu'aalam jaalattan immoo viidiyoo kana laayikii tuqaan isiniin jedha. Guyyaa nagaa keessanii jaalatamoo warra YouTube irraan ibsaadha. Viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaalu reaction viidiyoo akkamittiin qopheeffachuu akka dandeenyu YouTube channel keenyaaf isa jedhudha kan waliin ilaalu. Bilbila keenya qofa gargaaramuutiin jechuudha. Maarree wanti kun waan baay'ee guddaadha. Viidiyoo kana share godhaa, laayikii tuqaa, koomentii gaaffii yoo qabaattan nuuf godhaa isiniin jenna. Gara viidiyoo keenya irratti. Viidiyoon keenya irraa sirba Andu'aalam Gosaa irratti kan xiyyeeffatedha. Kanas immoo reactionii kanas qindeeffachuu immoo aappii KineMaster jedhu kana isin barbaachisa. Aappii KineMaster jedhu kan Play Store irraa buufachuu ni dandeessu yookaan Google irratti search gootanii buufachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Tole seennee ilaalla. Aappichi fuulli isaa kana fakkaata jechuudha. Aappiin kun yeroo buufattanii yeroo jalqabaatti fuula kana qabatee isiniif dhiyaata jechuudha. Fuula kanas qabatee isiniif dhiyaatu rakkoo hin qabu. Hundi isaayyuu tokkuma, gosa garaa garaati waan ta'eef hundi isaayyuu tokkuma. Yeroo fuula kana qabatee isiniif dhiyaate mallattoo kanarra ni tuqxu. Erga tuqxanii 16.29 kana ni filattu. Erga filattanii gara viidiyoo keessan viidiyoo isin waraabdanitti isin geessaa jechuudha. Ani amma viidiyoo tokko nan fudhadhaa jechuudha. Viidiyoon buuse tokko nan qaba, isaan fudhadhaa jechuudha. Fakkeenyan isinitti agarsiisaa jechuudha. Kunoo viidiyoo kana irratti viidiyoo kana fakkeenyan fudhee kana jechuun isinii jechuudha. Fakkeenyadha. Sirba Andu'aalam Gosaa irratti isinitti agarsiisu waan barbaadeef laayir kan jettu kana nan tuqa. Ergan tuqee miidiyaa kan jedhu kanan filadha. Ergan isa filadheen booda sirban irratti react godhe gochuu barbaade sana nan filadha jechuudha. Ani immoo sirba Andu'aalam Gosaadhaan gadda galmeeffame sanadha jechuudha. Sirba baay'ee namatti toludha. Galaa daawwadhaa, share godhaa fi laayikii illee xiqqaa koomentii yaadota adda addaa illee kennaaf isiniin jedha. Kunoo erga akkatti fidattanii kana qabdanii nu giddifattu ni xiqqeeffattu akka barbaadan gochuu ni dandeessu. Kana as kaa'uu keessu jechuudha. Reaction jechuun kana jechuudha. Baay'een keessan reactionii ni daawwattu jedheetan amanaa kunoo haala salphaa ta'eetiin kanumaa jechuudha. Reaction kana qofa otoo hin ta'in illee kunoo asitti illee miidiyaa kan jedhu ergan tuqeen booda backgroundin jedha. Backgroundii irraa adii nan filadhaa jechuudha. Kunoo adii ergan filadhee nan guddifadhaa jechuudha. Kana kunoo nan guddifadhaa. Ergan guddifadhee nan kutaa sitti nan kutaa kunoo asitti nan kutaa mallattoo maqasii kanarra dhufeetan kutaa jechuudha. Ergan dhufee kutee ergan kutee booda kana irra tuqeetan nan guddifadhaa jechuudha. Kunoo nan guddifadhaa. Laayir kan jedhu kanarra tuqeetan viidiyoo waraabdan react iddootti gochaa turtan sana ni buufattu jechuudha. Yookaan itti fidduu ammas dabaltaniitu ani viidiyoo dhimma kanan barbaade kunoo ergan akkanattiin fidadhee gadiin siqaa gadeeja cropping kan jettu kanarra tuqeetan kana on godhaa jechuudha. Ergan on godhee shape kan jedhu kanarra giingoo filadhaa jechuudha. Ergan filadhee kana wal qixxeeffadheen giingessaa jechuudha. Ergasii kana akkatti siqsee ta'u walakkaatti raayit godhee ba'aa jechuudha. Ergan ba'ee kana kanattiin nan siqsadhaa jechuudha. Kunoo asitti kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin background isaa kanaaf bareedimoo laayir kan jedhu kanarra tuqeetan kunoo asirratti handwriting kan jedhu kanarra nan dhufa. Ergan dhufee kunoo asirraa sheepii giingoo nan filadhaa. Ergan filadhee kunoo akkasaan godhaa jechuudha. Kunoo ergan giingessee akkas godhee booda raati godheen ba'a. Raayitoo tuquu baattan isiniif ba'a jechuudha. Kunoo as ni keessu mallattoo tuqaa sadii kanarra tuqxanii duubatti ni deebiftu. Send backward kan jedhu kanarra ni tuqtu. Erga tuqxanii kunoo akkanattiin ishii kanaan ni xiqqeeffattu akka viidiyoon focus ta'e yookaan immoo sirriitti isiniif mul'atutti jechuudha. Kana achi qabdanii ni harkiftu. Kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin reactionii qopheessinii jirra jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf
kunoo gaa reakshinii haala ajaa'iba ta'eetiin qopheeffanneetu jirra jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf sinidha jechuudha. Kun immoo sirba irratti react gochaa yookaan yaada keessan irratti dhiyeessaa jirtanidha jechuudha. Haala ajaa'iba ta'een bifa salphaa ta'eetiin bilbila keessan qofa fayyadamuun akkanattiinidha jechuudha. Reakshinii kan hojjechuu dandeessan kompiitara maal isiniin barbaachisu jechuudha. Kun bilbila keessan irra teessanii haala ajaa'iba ta'eetiin qulqullina olaanaatiin jechuudha react gochuu ni dandeessu. Kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin kunoo erga xumurtaniis immoo export kun sinidha. Asitti immoo ni daawwattu, hordoftoonni keessanii ni daawwatu jechuudha. Kunoo muuziqaan ni sirbaa jechuudha. Erga akkas gootanii fixxaniin booda kunoo asirraa export ni godhattu jechuudha. Kunoo ishii kana mallattoo kanarra tuqxanii export ni gootanii upload gochuu qofaa jechuudha gara YouTube'itti fiddanii. Viidiyoon irraa akkasinitti tolee abdii guutuun qaba. Viidiyoo kana yookaan sirba kana immoo galaatii daawwadhaan isiniin jedha. Waan hanga asitti nu faana deemtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Warroonni yaada qabdan koomentii irra nuuf like, share, subscribe gochuu